Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya jirra jirtu baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'ee isiniin jecha wanni an har'a qabadhee isiniif dhufee jiru maali? Waa'ee teekinooloojii ammaan tanaati. YouTube irraa galii argachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Maallaqa argachuudhaaf akkaawuntii keenya walitti hidhachuudhaaf wantoota sadii wayiitu nu barbaachisa. Awwala irratti yookaan dura irratti subscribe 1000 takkaan gaachuu qabna. Anamma YouTube jalqabee amata takka hin geenye subscribing 1000 takka geenyaan sararri gurraachi sararuu ni dhume jechuudha. Adiin sararee jiru kun achi dhume achi ni bade bakki isaa ni bade. Ammaasis kalammaffaa wanni hafe sa'aadha. Sa'aatii meeqatu nu barbaachisa? Sa'aatii 7,000 jechuudha. Namoonni gariin sa'a 4,000 jedhan ka sa'a 4,000 jedhan san kijiba ta'uu akka hubattan jechuudha. Sa'aatii 4,000 miti. Bakka lamatti sa'aatii nuuf fida. Takka 3,000 nuuf fida, takka 4,000 nuuf fida. Dirqamaan sa'aatii isa 3,000 fi isa 4,000 guutuun dirqama mataa keenyarra nama yuutuubarii ta'u hundarratti kan dirqama ta'e namni tokko maallaqa irraa argachuudhaaf sa'aatii 7,000 guuttachuun yuutuubariidhaaf dirqamaa jechuudha. Kanaaf sa'aatii 7,000 ta'uu qaba. Gara gubbaatti sa'a 3,000 jechuudha. Kanammoo ragaa wajjin ilaalla. Gama gadiitti immoo sa'aatii 4,000 lachuu guutamuu qaba. Sa'aatiin 4,000 fi 3,000 walitti meeqa? 7,000 jechuudha. Amma akkuma asitti agartan kana ka 3,000 san guutamee amma lafa 4,000 jalqabee jechuudha. Amma wanni adiin sararri adiin hafe sun hanga hafe jechuudha. Sa'aatii 4,000tti guutama. Wachaaworii 4,000 jechuudha. Kan daawwatame immoo 3,062 jechuudha. Kanaaf ka 3,000 sanillee yoon kan isin garsiisu ta'e walumaan haalaan lume. Ka 3,000 duraan ka jiru kunoo akkuma asitti agartan kana ka 3,000 san guutamee xumuramee jechuudha. Akkana wal moggaatti fidaa wal gubbaa jalatti jechuudha. Sa'aatii 3,000 sararri adiin hafe sun 3,000 itti guutamaa jedha jechuudha. Ka 3,000 sun gizee guute ka 4,000 kana guuttanii jechuudha. Kanaaf YouTube irraa galii argachuudhaaf sa'aatiin 7,000 guutamuu qaba. Namni gariin maal jechaa jira? YouTubein sa'aatii 3,000 itti gadi buusee jedhan, subscribe 500 itti gadi buusee jedhan. Sunis immoo kijiba akka ta'e hubachuu qabdanii. Akkasuma gaa yoo sa'aatii isa 7,000 san dhiibtan ka 4,000 san yoo dhiibtan immoo miliyoona 10 short viidiyoo yookaan immoo viidiyoo gaggabaaboo miliyoona 10 guutuu qabdanii. Amma sa'aatii 4,000 kana gajjallaatti ka argamu 10 miliyoon yookaan 10 miliyoon jechuudha. Mallattoon emmisan miliyoona jechuudha. Short viidiyoon gajjallaatti agartan kun ani short viidiyootti hin fayyadamu. Kanaaf miliyoona 10 guuttachuu qabdanii. Short viidiyoon miliyoona 10 kun guyyaa 90 keessatti guutuu qaba yookaan ji'a 3 keessatti. Yoo ji'a 3 dabre ispaardii isin irratti ba'aa jechuudha. Kanaaf nama daawwattoota hedduu 10,000 qabu yoo ta'e malee hin fayyadu. Sa'aatiin ka 4,000 fi kan 3,000 jedhu san immoo guyyaa meeqa keessatti guutuu qaba? Guyyaa 365 akkuma asitti agartan kana jechuudha. Kanaaf shartiin jiru amatti akka keessatti guutuu qaba. Yoo amanni isin irratti naannee akka ispaardii ba'uu beekuu qabdan. Kalammaffaa karaa short viidiyootiin miliyoona 10 ta'uu qaba. Yookaan immoo ka 3,000 wajjin immoo ka jiru miliyoona 3 jira jechuudha. Sa'aatiin 3,000 hoggaa guutamee short viidiyoon miliyoonni 3 akka waan guutameeti. Amma fakkeenyaaf yoo sa'aatiin 4,000 kun guutame ka miliyoona 10 kun wal faana guutama jechuudha. Osuma isin short viidiyoo hin dalagin kanuma sa'aatii kanatu isinirraa cufuu danda'a. Kanaaf sa'aatii 4,000 qofa warri jedhan dogoggora jechuudha. Itti fayyadameetiin argee namni haarawni reef lafaa eegaluu deemtan 7,000 waan ta'eef mudhii hidhattanii itti seenuudha qabdanii. Kanaaf rabbi nu haa milkeessu. Walumaanuu rabbi nu haa milkeessu. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe nu godhaa. Viidiyoo kana immoo like, comment fi share nu godhaa isiniin jenna.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.